Artistii Tasammaa Galataa dhibee kaansarii dhiigaatiin qabamanii hospitaala yaalamaa jiraachuu fi qarshii yaala dhibee isaarraa fayyuu dhabuun gargaarsa uummata Oromoo gaafateeti jira. Artistii Oromoo gameessii umrii isaa dargaggummaarraa hanga bara manguddummaa isaatti dandeettii aartii qabuun uummata isaatiif hojjechaa ture dhibee kaansarii dhiigaatiin dhukkubsatee magaalaa Finfinnee kan jiru hospitaala waliigalaa Phaawulositti yaalamaati jira. Artistii Tasammaa Galataa bara dargaggummaarraa eegalee hanga umrii manguddummaa isaaniitti aartii afaan Oromoo keessattuu diraamaa, fiilmii fi tiyaatiraan aadaa fi duudhaa fi safuu uummata Oromoo waltajjiiwwan garaagaraa irratti agarsiisaa turuun guddina aartii afaan Oromootiif gumaacha guddaa godhaa turuun waggaa 30 oliif guddina aartii afaan Oromootiif nama ifaajee guddaa godhe kuni har'a wayita dhukkubsatutti birrii itti yaalamu dhabuudhaan dhibeef dararamaa jiraachuu maatiin artistii kana akkasumas namoonni artistii Tasammaatti dhiyaatan HNN'tti himanitti jiran. Artistii Tasammaan yaala dhibee kanaatiif guyyaatti qarshii 15,000 hanga 20,000 gaafatamaa kan jiranii fi dhibee kanarraa fayyuuf gargaarsi hatattamaa biyya alaatti isaan yaalchisu akka barbaachisu ogeeyyiin fayyaa hospitaalichaa haadha warraa Tasammaa aadde Roomaan Asaffaatti himaniiti jiran. Artistii Tasammaa Galataa jireenya gadadoo keessa osoo jiranii dhukkubsachuun baasii yaala dhibee kanarraa fayyuu dhabuun haati warraa isaa aadde Roomaan Asaffaa baatii jaadura ammoo mana kireeffatanii jiran keessaa bahuudhaan sababa kiraa manaa kafaluu dadhabaniif bahuu himuudhaan uummanni Oromoo bal'aan akka cinaa dhaabbatanis gaafatteeti jirti.